Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hunduma keessanuu ijoollee TikTokii koo jala jirtan. Hundumti keessanuu sagalee koo kana share koppiliinginaa godha daraa keessanii. Ijoollee mana madaamii keessa jiran hundaaf jechuudha. Baay'een dadhabe. Asumaan doktoroota tallee biraan share godhaan akka qabsiisa. Yeroo baay'ee ciqeeciqiin, yeroo baay'ee haasan, yeroo baay'ee nama gargaaruuf jedhanii baqa baay'ee jechuun nama faana caqacaquu lebbi dikaamee akka fiduu danda'u kana doktora naa gaafadha isa dhugaa isinitti hima jechuudha. Ijoolleen baay'een laphee koo na fixxee jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf. Kana biraan otoo dirqama isaanii hin beekin mirga isaaniitiif ba'u jechuudha. Dirqama isaanii osoo hin bahin mirga isaaniitiif ba'u. Mirgaa fi dirqama isaanii osoo hin beekin biyyarraa dhufanii nuyi sammuun ijoon jeessan asitti. Ani dhugaa rabbii erga bareetee jechuudha. Nyaanni nanii nu hojjannee hin jiru. Hojii fixee miti kana dhufee ciisina dhukkubnaan laphee koon dadhabee jechuudha. Madaamii tokko faana bicha aga sa'aatii 4 oli naasee. Otoo nyaata godhu sa'aatii 4 oli. Qoyisi mirga keessan itoo hin beekin akkamiin dirqama keessan mabxii keessan gaafattu qoyi. Dirqama keessan hin baatanuu dursitanii. Tokkoffaa damooza keessan sinii kaffalaa. Lammaffaa irratti nyaata keessa waan barbaadan hojjedha jedhanii madaamoonni akkana sinii godhan. Inni kan biraan immoo gaafa hojii siraatan hojjettee afaan sirriitti barte waayifaa siin gadhiisa. Kanarraan achitti sa'aatii barbaadde warra kunan dubbisate siniif hanbanneetti. Maal barbaaddu qoy ijoolleen baay'een keessan kan biyyarra baatan? Maal barbaaddu? Sa'aatii 24 waayifaa sinii bantee isin hojii dhiistanii TikTok irra teessu. Qoyaan kan isiniin jedhu yeroo ati amma lamisaalee mana walawalaa jiraatte madaamiin ECT waan nan barbaadu sana fidii sin jette deemtee fiduu qabda moo hin fiduu lakkisa kana amma fixotte jechuu qabda. Ati koo kan jirtu mana madaamiti kaffalameetu hojjetta malee mana abbaa kee yookiin mana haadha keetii biti kan malseetti kennuu dandeef. Tokkoffaa yeroo madaamiin isin waamte na'am yes jechuun birriitti kanfaltu. Ishi jechuutti birrii kanfaltu. Hokkee jechuutti birrii kanfaltu. Isaan kaman hin balaa okkee xayyib na'am nama jedhuun kan isaan jaallatan. Maaliif galammattu? Ishiitu sarratanyaa keessan immoo isintu sarratanyaa ishiiti. Akkuma me guddattanitti baay'een keessan Itoophiyaa keessatti akkuma guddattanitti. Tokko tokko guddisa badeeti bahee akkuma biyya keessatti ta'u biyya ormaa keessatti ta'ee mataa nama dhukkubsa jechuudha. Dhugaa rabbiitu hojii mana kootii aan otoo nama tokko faana caqacaquu baadhee jechuudha. Hojii mana kootii bichaa hojjedhee jechuudha. Lafti kun naan ga'u jechuudha. Natti toluu guddina. Maaliif? Humna kiyyaanan hojjedha. Ani raftiin qabu kan isin dhibu jechuudha. Warri raftii dhaabochanu ani raftiin qabu. Amma mucaa tokko mataa na dhukkubsitee dhugaa rabbiiti. Kan isin gar mataa na dhukkubsitee jechuudha. Ani dhugaa rabbii kana booda ijoolleen silkii qoosanii kenne nama tokkoof hin kennina. Nama tokkoof bilbila koo dabarsanii hin kennina. Maaliif nama dhagaa gurraachatti bishaan naqaa oolu faana namaaf mataan kun na dhukkubaan abbo nama of sirreessuu hin dandeenye baan. Oho amma fakkeenya qoyama lamisaalee daa'imti tokko sin fuuldura teessee isin akkamitti awwaarattartu. Iji keessan ilaalu na fuulduraan kaatu jettanii akkamitti ishi otoo nama gurguddaa ta'e isin fuulduraa ka daa'ima xixiqqootti teessanii awwaarartanii madaamiin immoo gaafa si waamte maafiin kaaftu asii of jalaa siin jettu ganaa galammattu ganaa marsiitti kennitu. Gisee tokko tokko nutis maal akka taane of baruu qabna yeroo tokko kaayyoo baaneef maarraanfan. Mucaan tokko maal lagooti itti naasa'an ture jechuudha madaamiin ishee itti naasaa ture. Yaada madaamiin naa kennite keessa dhugaa rabbiiti wanta dogoggora tokko hin qabdu hin jiru madaamiin jechuudha. Mana noolan beetilee fa'aa isaan hundi hojii qabu. Ijoollee xixiqqoon isin rakkiftu hin jiru. Mana keessa guyyaa guutuu qophaa keessan kan ooltan fa'aa mana akkanaafaa hojjechuu jibbitu. Mana akkanaafaa hojjechuu jibbitu adaraa waaqayyo hojiin afaan qabaan dubbata. Maal jette madaamiin kun nuti mana noollu hojii oolla. Kanaafuu ganama kaatee manaa saddaatu sa'aatii misaa booda harrafattu sa'aatii tokkoof qixxee sana booda immoo kaatee waan hojjetamaa hojjettu galgala galtee kilaasii ishii galtee haraftu. Waayifaa sa'aatii ishii maatii ishii dubbiftu nan banaafi. Birri ishii ji'aanan ergaaf. Isheen immoo garuu hin barbaadu. Nyaata yoon godhee nyaata hin barbaadu. Mokoroonii diimaa noon hojjedhe, mistira oon hojjedhe, fuulii oon hojjedhe, fuulii nyaadhu naan jetti. Nyaata diimaa wanti isheen hin nyaanneef maani dhibee qabdii gaafadhu naan jetti. Maaliif nyaata innaa gootee waan diimaan hojjetame sii kennitu maaf hin nyaattu jennaan duraan nyaata hin barree kanaaf handida. Eessaa baate ati? Ati eessaa baate? Itoophiyaadhaa baate miti? Ati Itoophiyaadhaa baatee dhuguma nyaata diimaa nyaattu? Nyaata diimaa noo isaan barbareetti naqanii ijoollee kan hojjetan saalsadhaani. Maalumaaf iddoo baanee hirraanfannaa qoy. Maaf hashqaabbaxnaas naas dhufni kaayyoo baaneef maa hirraanfannaa. Ishiin tokko beeruu teesseeti isa Saawudii jiruun akkanatti hojjechuu hin qabdu. Ara mana raftiin hin jirre, ara mana ijaazan hin jirre hin hojjetin. Ishiin tokko kuweetii bilbiltee dubbisteeti. Ishiin kuweetii jirtu raftii akkanaan qaba. Ati akkasitti mana akkanaa maa hojjetta bayinaan jette. Qoy isin maal abbaa keessaniitiif biyyarraa baatan qoyannaa baatan. Carraa kiyyarratti ati fayyadamuu dandeessa. Hunduu akka iddili isaatiiti. Tokko mana guyyaa guutuu rafaa oolan bu'uu danda'a.
tokkommoo mana sa'aatii 24 miti halkanii fi guyyaa walitti fullaasaniitu isa keessatti hojiin hin dhumne isa keessattuu rafte yookiin sa'aatii 2 sa'aatii 3 halkan qofa rafutu jira. Qoy isin maaliif akka namaatti malee akka namaatti malee hin jiraadhu akka mataa kootti maaf jettu qoy. An kana booda dhugaa waaqayyo ta'e jechuudha. Namni nan isin gargaara. Silkii koo qabatanii fi miti nama tokko silkii koo dabarsan gine. Namni na gargaaru eenyudha? Mana cirraash nyaata jedhamu nyaatan hin jirre. Isa sufii keessan qopheeffachuu dadhabdanii yookiin immoo otoo madaamni isinitti dubbatin sodaa keessan dhiiftan osoo hin taane nyaata firiijiin qollofamee nyaanni bakka jiru muluun isinitti qollofame. Kanan isin gargaaru jechuudha dhaggeeffadhaa. Kanarraa kanaaf jechuudha mana abbaan manaa isaanii isin daffaruu barbaadan. Waan hin taane isin irratti yaadan. Mana bineensi garagaraa jiraate bineensa sanatti isin dhiyeessan yookiin bineensa sanaaf qallaba isin gochuu barbaadan. Mana akkanaatti siistama fayyadamnee maalis goonee isin gargaarree isin baafna. Kanarraa kanaaf garuu ani lakki ganama sa'aatii 4tti ka'uun qaba. Guyyaa sa'aatii amma kana taa'uun qaba. Maal abbaa keessaniin hojjettanii? Qoy madaamni yeroo isin waamte na'aam itti kaffaltanii qoy. Na'aam naan hin jettu naga lammatti. Ani sarratanyaa isheeti miti isheetu sarratanyaa kiyya naa kaffalaaf waan ta'eef waan inni naaf fidi jedhe naaf fiduu qabdi. Yeroo nani waametti na'aam jechuu qabdi. Maaf naga lammatti. Maaf na tuffatti. Maaf guungumti. Kaayyoon qabdanii gaafa biyyarraa baatan qoy uummata kaayyoon qabdanii maali nu ajjeesuu feetanii isin. Qoy yoo isin jala callisanii silkii isin jala kaasuu baatanii maali akkana cakkantamaa akkana taata yoo isin na ajjeesuu feetanii qoy. Isin na ajjeesuu feetanii. Ani meeqaa isaanii sirreesse qoy isin ofii keessan yoo dirqama keessan hin baane mirga keessan akkamitti kabachiifattu. Mirga keessa qoy biiroo keessa maaluma argattan biiroo keessatti yoo deebitan. Ana amma takka guyyaa gaafa tokko jechuudha misaa booda galii arrafadhu naan jettee hin beektu madaamin kiyya isa dhugaa isinitti mudha. Osoo na dhukkubu nyaata hojjechaa olee isin hin jedhamantu. Amma isheen nan argine kanan dhufee kilaasii kana isinii sagalee isinii ol kaa'ee yeroo jechuudha. Erga bariitii jechuudha na dhukkuba. Nyaata iyyuu nyaachuu hin dandeenye isinii galee. Qoy isin nama akkamiiti garuu kaayyoon qabdanii qoy maatii keessanii yaaddanii ofuma keessanii maraattanii bakka amma fakkeenya madaamin tokko nama tokko miite yoo jedhan madaamin muluun qoshaashadha jechuudha. Qoy Itoophiyaa keessa dhiirri tokko maxfoo yoo ta'e Itoophiyaa muluu dhiirri qoshaashadha jechuudha. Itoophiyaa keessa dubartiin tokko gadhee yoo taate Itoophiyaa muluu dubartoonni gadheedha jechuudha. Arabni sikkoo akkasuma bara. Arabni tokko kifuu taate arabni muluun kifuu miti. Isinis kifaatii keessa yaadadhaa gisee tokko waan balleessita hin bara. Hin tuffatinaa, hin galammaxinaa, hin arrabsinaa. Jarri kamiin balaa hojii caala jechuudha. Okay. Na'am, tayyib kana kan isaanis dassaba. Nama immoo o'aatamma fete immoo warqii man dhangalaasii mana isheetti nama ijoollee ishii ifatu. Nama ijoollee ishii yoo kana naa kenni jettaatiin kennu deemas jettu. Ayidillam kabajuu ayidillam mana sana si hojjechiisu ija isaanii nuuf arguu barbaadan. Kamiin balaa isaan ijoollee isaanii. Kanaafuu ati yoo ijoollee isaanii akka saree kan gootu ta'e ati maal eessa jirta? Ofii keessanii balleessitanii madaamin akkana na goote na gargaari maaloo. Qoy nyaata isin jette kan barbaade qopheeffadhu nyaadhu osoo isin hin jettu isa immoo isin qopheessite isin kennitu ani diimaa nyaadhu ani adii nyaadhu ani bicaa nyaadhu isa barbaaddu jedhu nyaadhu ka. Maal si gootu madaamin mana kee qacaramee dhufe moo situ qacaramee ishee bira dhaqe qoy. Natsaamiti mee. Deebisaati immoo sa'a 24 kilaasii kiyya keessaa maafan ba'a. Hojiin dhabameeti amma mana madaamii isaati 24 kilaasii keessan keessa kan teessan. Amma nani waan tokko barbaade yoo nyaanni itti nyaatame sa'anii misaa kaasi kilaasii ishii yoo nan waan tokko jedhe kilaasii ishii kan ishiin hojii jettu hin argu jette. Inna ishiin isin argitu kan biraa. Inna ishiin isin irraa deemtu isin kan biraa. Hojii keessanii waaqa keessantu isin arga. Waaqa yookaan yoo keessa simil keessa waan baataniif beekate hojii keessan sirraatan hojjedha tokkoffaa. Ishiin hin argitu jettanii inna ishiin zoor jette isin TikTok irraa waan biraatu hojjettu. Inna ishiin akkan deebite immoo nama hojii hojjetu fakkaattu. Maaliif waa'ee faasin irratti hin cufne dirgim goota isin irratti cuftan mallee jechuudha. Ijoollee rakkina keessa jirtan. Ijoollee agam tokko beelaan tokko damoosni keessan isin dhoowwatamee rakkattanii siqaayii keessan argaa jirtan. Tokko dhukkubsattanii odoo mana kimi isin hin geessin dirqamaan ka'e hojjedhu kan isin hin jettu. Kanarraa kanaaf dhiirri isaanii isin daffaruudha kan isin jedhu. Kanarraa kanaaf garuu mirga keessan dirqama keessan osoo hin bahin mirga kiyyanaa kabachiisu jettanii tokko ittiin keessan bilbila korratti bilbilina. Maali abbaa koo? On sa'aatii narraa afi sa'a 24 isin irraa haasa'u sana taa'ee macaaf qoddisii dubbise ana maaltu naayu? Sagalee waaqayyoon dhaggeeffadha. Eessa koo ammamiin fayyaa argadha? Waan isin kantuu faana akkanumaan waan isin hojiin warra noolchine ana sammuu kana dhukkubaa ooluuf. Ani odoon boru amma waan tokko laphee kana libdikaamina qabina ajjeese ko anaaf otoo akkasitti iyyituuti duute kannaan jedhu jiru bara. Akkasitti wajjin dadhabee maal jedhe biiroo dhaquu naa wayya. Biiroo yoon dhaqe mana wifi sa'aatii 24 saa isinii banan dhaqxanii ta'eessu. Kana amma kana kun shamara biyya arabaa kana baarsisu. Kana shamara biyya arabaa kan dhaansisu.
kana